daawwattoota chaanaalii yuutuubii dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa yeroo garaagaraa karaa yuutuubii keenyaa sochiilee dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa isin biraan gahaa turuun keenya ni yaadatama. Har'as qophii dookumantarii tokko qabannee isiniif dhufneera. Hanga xumuraatti daawwadhaa. Oromoon kalees malkaa tokko waliin dhugee gabaa tokko waliin oolee marii takka waliin qabaachaa darbees walirraa fuudhee walitti heerumsiisuun waliin jiraachaa ture. Barri isaa 1780 keessa waggoota 240 duratti tilmaamama. Gidduseentummaa alagaatiin walirratti duuluudhaan miidhaa lakkaa'amee hin dhumne lammiin tokkichi walirraan gahaa ture. Barri dheeratus miidhaa kalee sana dagatanii akka dhaloota tokkootti wal abdatanii jaalalaa fi amanamummaan waliin jiraachuun har'a gamlachuunuu hanqataa ta'ee argame. Soddummaanis hafee wal lagachuun dhufe. Wal faarsurra waladheessuun baay'ate. Miidhaa akaakoo fi akaakileen keenya kaleessa walirraan gahaa turan gadi taa'anii dhugaa walii kennanii walitti fayyuun osoo danda'amuu dhaloonni achi asiitis hadhaa guyyaa sanaa wal dhaalchisaa har'a ga'e. Kan miidhes eenyu akka miidhe wallaalee of dhaaduu itti fufe. Namni rakkoo tana akka guyyaan qabduun furannee jaalala oromummaa kaleessaa sanaan waliin jiraanna jedhus hin turre. Guyyaan dhaloota kana gidduudhaa rakkoo jirtu ilaalee dhugaa abbaa dhugaatii galchee walitti fayyisu har'a dhufe. Jichis guyyaa dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa. Dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaatti miseensonni galmoota wiirtuu Baashaggarii fi wiirtuu Dambal barnoota amantii waaqeffannaa barataniin dhaloonni keenya kaleessa sababa alagaan walitti diinomsiteen miidhaa baroota darbee yaadachaa fi ittiin dhaadachaa akkasumas dhalootatti daddabarsaa deemuun hin barbaachisu yaada jedhuun dhaloonni kun akka walitti dhufee walitti fayyuu qabu murteessan. Maal balleessine? Duritti jennee wanni abboota keenyarraa isinuma fa'aarraa jechuudha. Dhagahaa turretu jira. Akkuma ijoollummaa keenyarraa dhagahaa turretti lafa tanarratti gaa Arsii fi Jiille kun Jiille Arsiidhaan diina ja'aatti. Haga namni Arsiidhaan dhalootummaa wal waakkate Fira alagaan nu gidduutti tolcheen hammeenya alagaan nu gidduutti tolcheen namni kun ganuu filatee soddummaadhaan diina godhee isaa farrajuudhaan hammeenya Arsii irratti dalagan xiqqaa akka hin taane Arsii ajjeesanii mirga argachuun akkuma waaqatittuu namni nama ajjeesee mirga hoo argate gafuu guddaadhaa jechuudha hammeenya jabduudha jechuudha. Rakkoo alagaan nu gidduutti tolcheen wal diinomsanii akka malee akka wal godhaa turre waan silaa odeeffanne isinumarraa qoranneen argachaa turre jechuudha. Ilmaanumti maatii tokko warra tokko Oromumti maqaa diinummaa waliin maxxansee odoo fedhiin wal hammeessaa ture wal diinomsaa ture jechuudha. Akka namni waliin goone wal gochaa turedha isin kanarraa dhageenye jechuudha. Gamaa gamana dhaabbatee wal waraanaa. Hammeenya lafa kanarra jiru itti dhalan ni agarree jechuudha. Guyyaa har'aa kana of barbaaduu qabnaa jenneeti barnoota qabnurra jennee kaanee jechuudha. Manni kun dura walaa hubannu yaanni kee maaf ka'e maaltu nutti hanqate ummanni jaanjiillee kun miidhamaa jira beekan nurraa abamaa jira dubbataan wallaalaa ta'aa jira abaarsa maal qabna. Dhaloonni har'aatis jibbaa fi hammeenya wal dhaalchisaa jiraachuu osoo hin taane jaalalaa fi nageenyaan gatii dhalootummaa walii beekee jireenya waloo duraan qabu sanatti deebi'uu qaban jechuudhaan dammaqiinsa fi murtee miseensota amantii waaqeffannaa galmoota wiirtuu Baashaggarii fi Dambal ture. Rakkoo maa galteen jedhanii galtee akkam goonaa jedhaniiti itti wal gaafatanii gara falaatitti gara toltuutti deebisuutti waliin deemaniidha barraa jechuudha mana kanatti nullee. Namni nama miidhe miidhamaadhaaf dhugaa galchee badii isaa yoo hin kaafanne dhibee ta'ee nama miidhala itti aanuttis darbee jireenya nama toora dhabsiisa. Kanaaf hammeenyi dalagame hammeenya isinillee akaakonni keenyallee kan isinii abbootaa wanni isaan lafa kanarratti dalaganii dabran abbaan irraa darbu ilmatu abbaa ta'ee lafa kanatti hafa waan ta'eef ilmatti hafaaya. Wanni badaanii fi wanni hamaa ta'e immoo jireenya namaa kana balleessuun miidhuun wayii hafaare hin hafuu jechuu dhugaan hanga bakka isiititti hin galinitti abbaa dhugaati. Dhugaan ilmoo waaqati wanni dhugaadhaaf furmaata hin arganne waan hin jirreef nama miidhameef miidhama isaasan beekanii fi abboosi miidhanii dhugaa nama miidhame nama dhugaa dhabisanii dhugaa deebisuudhaan wanni fayyaan hin dhufneef wanni tolli hin dhufneef hin jiruu dhabarree. Madda rakkoo sanaa baruuf koreen hundaa'ee qorannaan gama maanguddoota Jiilleetiin jalqabe. Amma Arsiin namni nu jala du'e jeetiin kan barbaade nu gaafate. Nuti rakkoo nurra ga'eef waa rakkanne akka rakkanne ofirratti agarree namni ba'aan jiru beekan ba'aan jiru ijoolleen guddataan jirtu namni jabaataan jiru wanti ta'e nutti jira nuti hooraa jira nuti rakkataa jira. Qorannoon kunis irra deddeebiidhaan maanguddoota Jiillee warreen seenaa beekan iyyaafachuun qorannaan itti fufe. amma dubbiin tuni dhugaa jirtu gaafa lafa goone waan beeknu gaafa lafa goone fayyinni keenya fayyinaa jechuudha. Anillee warra Arsii kan akka abboota keenyarraa ageenye diinaa jennee tuubeen isaan tun jennee tuubeen. Sini ayyaana mojo chirraa sabba mojo chirraa kaasee abaabayyuun kee abaabilee kee buqqisee harkaa dhagaa gatiin baasee gosa chirraa gadi Arsii kan akka hin dhumne dhowwudha. Dawwee isaa cufee dheebuu bulchee isaan dhumee namni dheebu dhumee maatii dheebu dhumee bakkaan abaaranii raqarraa baqasanii laga gigoo dagaagaa jedhan achirraa Arsii dhumee raqarraa yaa'ee caalqotti duuba darbatee hundee buqqise.
Manguddoon arsii araara deemu. Nama dhugaaf deemu namni hammamtu du'e amma gaafin bakka sana. Yoo akkatti ilaalu suroo tuutti gara seenaa arsii dhaqee. Bantuusota arsii walitti qabamte bira jettanii hoggaa nama faajii baatee deemu haala duraan wal miine jedhee kan deemu kan har'a gifii ta'ee wal keessa deebisee ni dhaaru namicha araaratti jedhisan haa tokko ta'u lama ta'u. Kan waaqa buute lafa nan qattu kan lafa keessa jaarsa nan qattu jira nama nagaan deemee nagatti bi'aansuu ta'u keessaa du'e harka san keessaa qabna nuti hin jiilleni. Gaafa dhugaa ammayee karatti du'utti egaa ogumaa kun hedduu guddaadha. hallayyaa arusii kan jedhamtu jira amma bakkee arusii itti tuulanii akkatti reeffa isaanii tuulanii siree keessa jirti biyya siree kan jedhan achi keessa jirti hallayyaa arusii jedhu ammallee maqaa qaba wanti sun akkatti reeffa isaanii guutan jedhan gogaan keenya fi gogaan arsii wal jaalatan amma dhugaa dubbata. Warri kun gaafa qal'oo jedhanu baay'ee dhagaa akka jedhani wantoota isaanii entu dubbate. Arsiidhaan ilmaan obbolaan tokko nuyi dura gahuu keenya amanuu qabna. Nuyi jaanjiillee kun dura arsii gahuu. Gaafa kaan ammas durri deebi'ee gosa qumbiyyaan guddaa kiyya inni buqqisee arsii hundee balleessee ani jaarsa dhaqqabee buqqisee innis dhancurraan gaddachaasee kun eenyu gurraa jedhanii irratti kennee arsii hundee buqqisee nurraa kaase raadu dabarsee kana jira dhugaa jirtuun dhoksinu biitti ima keessa dabartee arsii hundoo balleessite. Kan waliin galiin kan okate baay'eetu jira gaaddutu jira kan gaaditu jira karaa bal'aa irratti nama gabaa galuu nama baay'ee waan baay'eetu jira amma iyoo. Arsiin immoo abdiin kunne maaloo koodee koona keessa jirtaa fi amma walitti nuna qabu yoo immoo akaakayyuun keenya miidhaa kana dalagu. Kan hundaa eenyu nutti bee manguddootu nutti bee. Adeemsa qorannaa keessa yeroo sana Oromoo Arsii miidhuuf jiillee daboo biraa akka qabu hubatame. Gosoota yeroo sana jiillee waliin hirmaatan qorachuuf adeemsi qorannaas babal'ate. Yeroon isaas dheerate. Warri dhaloota kana walitti fayyisuuf murteeffatee ka'es miira gammachuutiin deemsa isaa gara fuula duraatti fuulleeffate. Siibaa dhufes kan Eboonaa dhufes kan immoo Jidda Gamaa dhufes kan Sooddoo dhufes. Gosoota kanneen akka Torban Oboo, Shanan Jiddaa, Tadeen Sooddoo, Lamaan Liiban, Tadeen Adaa, Jaambachoo fi Karrayyuu itti fufe. Marfatee cuqqaala marfatee sirxii marfatee fixee qal'ootti faradoo wajjinidha. Manguddoon teenya nutti himte achitti mucuu godhanii fixan. Fixanii dildila godhanii waan argatan jechuunis ragaalee dhugaa qabatamaatti walitti qabatan qorannaan gadi fageenyaan itti fufnaan dubbiin bubbultee dhaloota garaa walanqiste tuni kan Tuulamaa fi Arsii jidduutti ta'uun irra gahame. Amma kuni faahoo ofirraa baasanii biitti namaatillee nagaa taate ilmoon namaatillee nagaa taate biyyi namaa nagaa ta'a. Harki keenyallee kan lootee nutti haftee akka nurraa cittu barbaada. Adeemsa qorannoo kana keessatti hammeenya kaleessa abboonni keenya walirratti raawwataniin har'a miidhamaa jiraachuu fi dhibeen mana galaa jiraachuun bu'aa qorannichaati. eessatti dhume jarri keenya jetteen dubartiin gaafata. Ilmootti dhumanii bijjootti dhumanii Imbooche dubartiin gaarayaa ilmoo badi lagayaa bijjoo badi namayaa jiloo badi na balleessitee jiloon lamaanuu badi jette bu'a keessa. Amma maan kudhanan dhaqe warri keechaan warra nafsee balleessi gaafa ijoolleen homaa hodaa yaatti ol beektu abaabileen kan kee ilmaanchiyaatti guddatti ilmaan ijatti guddatti waan gabtichi waatu jaarsa jalaa fuudhee qaqqalee ilmaan saddeetti. Boruu ujunee waan ejjetee fincaa dhabe jedhanii tokko seeraan hin bu'uureetiin fireetti haa baddu jedhanii amma rakka dheesaa Jarjarree jirra rakkannee jirra muddamnee jirra hin jirra malee hin jirru hin jirru malee hin jirra walamtuudha jiruun teenya. Erga gama kanaan xumuratanii gara maanguddoota Arsiitti darbu. Biyya kana nagaa diriirsinaa yaaduu isaanii waliin tokko taanee waliin bullaa dabduu kalee baafnee jechuun isaanii. Akkuma jettanii namni waraanatti yeroo san waraanaan gamaa gamanaallee namni kana qofaa miti san qofaa miti gamaa gamanaallee waraanni eeguutti nama baay'ee gidduun miidhan. Garuu amma ijoon dubbii eessa nama faajjii deeme namni kun nama araaraaf deeme nama nagaaf deemaa jiru nama ammoo Arsiin laaltee of keessa nagaa nu dhaqaatii nagaa afnu deemaa jedhantu jidduutti miidhan. Isa kana beekanii isaanillee akkasitti ofirraa fixanna jedhanii isinitti simanii waan kana qopheessuun isaanii ulfaatanii haa guddatanii waan isaan yaadan kana rabbi bakkaan isaanii haa ga'u. Har'a jibbansi akkasii sun nu keessaa haa ba'u waan jedhu san nu jara na bara gabayaa isin keessa hin jirre gabayaa warri jiille gabayaan jiille keessa hin jirre gabaan asii dhuftanii warri maqii keessa hin jirre aburaan gabayaa nuun. Isaanis guyyaa kana eegaa turre jechuun gammachuudhaan simatan maanguddoota seenaa kana quba qabduun walii dhaamuudhaan wal beellamatan beellama isaanii eeganii walitti deebi'an waan jirtu waliif himan kan hafeef ammas beellama biraa qabatan walitti deddeebii baay'ee fi qorannaa bal'aa keessa dhugaa jiru bira gahan. Wan bal'aan illee ofirraa baafnee dhiini kun akka nurraa ba'uun jedhaani gara kiyya. Kanaaf keessan karaan deemtan gaarii nullee mandubboon walitti galle. Qorannaa gama lamaanii walitti fiduunis mirkaneeffatan. Qorannoon kunis turtii waggoota lamaatiin milkaa'e. Wal waraansi gama lachuun jiraatus maanguddoonni faajjiin araara barbaachaaf Oromoo Arsiitirraa gara Oromoo Jiillee ergamtee turte 11 ajjeefamuun bira gahan. jaarsi faajjii namni 11 dhumuun dhugaadha jechaa jirra.
dhumuun dhugaadha yoo jennu galtee gizee harki haa ba'u dhugaan haa baatu jedhanitti zarii warra sanii barbaachisaa waan jedhullee haasa'u. Amma jiillee as keessa jira, jidda as keessa, sooddo as keessa jira. Erga maddi rakkoo dhaloota kana adda hambisee fi walanqise qulqullaa'ee adda ba'e booda gara furmaataatti deemu bu'aa qorannoo kana koreen qorannoo kanaa walitti qabachuudhaan barsiisaa amantii waaqeffannaa kan ta'e Abbaa Gadaa Dagalee Abdiisaatiif gabaasan. Maaltu badee kan jiru akka ta'u gattuu bobbaanee manguddoota jiran hundaa gaafii qulqulleeffannee waan jiruu fi waan hin jirre adda baafannee gabaasa goone. Akka heera Oromootti nama wal miidhe walitti fayyisuun guyyaa fi adeemsa qaba. Waan guyyaan qabduu fi adeemsa raawwii isaa mari'achuuf manguddoonni Oromoo Arsii bakka bu'anii fi manguddoonni Oromoota Jiillee bakka bu'an Wiirtuu Dambal Konyaa Dugdaa galma amantii waaqeffannaa Malkaa Qoffee kan magaalaa Maqiitti argamutti walitti dhufuun mari'atan. Bu'aan qorannoo adeemsifamee marii kanarratti dhiyaachuun dhugaa ta'uus irratti walii galame. Maarree Abbaarsii Tumbanoosa abbatu as jira. Innis nuun abbaa haa jedhu nu abbaa isaan jedhu. Dhuga maqaa uummannoosaatiin yoo inni asitti awwaatee jilba kana deemsise qoranniif soqanni hin jiru. Maqaa uummannoosaatii awwaate malee sinni eenyuun awwaatame. Jiilleef Arsii. Jiilleef Arsii. Arsii abbaan eenyu Jiilleef Arsii ka abbaa arsoomse. Isin. Kun gadaa sani. Kun nagaa ijoolleen hojjeta. Nageen isaanii fiixa haa ba'u. Nagaa namiifuu karaa ta'u haa ta'u. Amilee tana rabbi waliin haa ga'u. Kanuma jechuuf. Amma ka ta'u dubbii tana nu qaxaraa jechuun biraa baane nu amma samuunuma kana laalle dur. Tole. Amma biyyi nutti dhufe. Amma odoo boroo hojii olii kennine. Hojja dure magoone hoo biyyi hojja dure akka dhufe. Manguddoonni Arsii bakka bu'anii marii kanarratti argaman dhugaa argachuu isaanittis baay'ee gammadan. Addunyaa kanarratti wanti dhugaa argachuu caalaa nama gammachiisus ta'ee nama fayyisu maaltu jira. Egaa kanatti aadee maal tofe jedhanii wal gaafannaan guyyaa dhaloonni kun gamaa gamanaa walitti dhufee walitti fayyu ta'uu murteessan. Kanas Abbaan Gadaa barsiisaan amantii waaqeffannaa Dagalee Abdiisaa akkaataa heera Oromootiin waan guyyaan qabduun akka gidduudhaa xumuru guyyaa bakka bu'oonni gosaa gama lachuunuu wal gahee fayyinni sun raawwatu qabatan. Waan dabre karaa dhugaatiin Abbaan Gadaa nurraa fixan. Namni iyyate erga lallabate erga himate maarree Abbaa Gadaa ati jara san nu yaamaa jennee jaarsiin oollee dhaqxan nu dhaabbattan amma karaa dhugaatti nu deemtanii akka gumaan nurraa baatu. Innis muddee 20 bara 2018 giddugala bahaa Wiirtuu Dambal galma amantii waaqeffannaa Malkaa Qoffee kan magaalaa Maqiitti argamutti beellamate. Oflaatu dubbiif malee bobooyaa dubbiin kun nu beek. Bobooyanii hin dhumne. Hokkoflanii yoggaa dhugaan dhufte. Koflaan nama dhufa, koflaatuma bitan. Nuti illeen inuma yaamna mataa isaanii yoo jiraatan. Guyyaa biyyi hawwiinee guyyaa seenaa qabees baroota dheeraaf dhaloonni wal baqachaa mana walii hanqachaa fi maaddii waliis lagachaa ture. Guyyaa itti walitti deebi'ee ija keessa wal ilaalaa maaddii tokkorraa waliin nyaatu kan dhiite bariite kan bariites dhiite guyyaa muddee 20 bara 2018 fiddee dhufe guyyaa addaa. Wari nama dubbata dhugaa qabu waaqa dubbata guyyaa kana bakka bu'oonni gosoota Arsii miidhamanii turan tokkollee nafne saganticharratti argamanii akkuma gaafa guyyaa wal dhabdee waliin itti turame guyyaa fayyinaa kanas waamichi bakka bu'oota gosoota kanneen akka Torban Oboo, Shanan Jiddaa, Sadeen Sooddoo, Lamaan Liiban, Sadeen Adaa, Jaambachoo fi Karrayyuu irratti argamaniiru. Akkuma guyyaa beellamatanii Abbaa Gadaa Dagalee Abdiisaatiin nurraa fixi jedhanii itti dhaammatanii adda adda galan guyyaa beellamaa sana eeganii walitti deebi'uun sagantaan eebbaan eegale. Eebban eegalla waan ta'eef warri walitti dhufe kun akkuma walii galaattuu warra Booranaa fi warra bareedduu ta'anii waan jiraniif Oromoo ta'ee Abbaan Gadaa nu haa eebbisu. Akka fuutee michuu haa qabu. Akka gartee michuu haa qabu. Harka micciira haa qabu. Afaan jijjiira haa qabu. Guguubaa geelee hamaa haa qabu. Daadaa bogolee hamaa haa qabu. Laalaa ijaa hamaa haa qabu. Qalbisaa qalbii hamaa haa qabu. Dubbataa dubbisaa hundaa'u haa qabu. Qabeelu gadi dhiisin. Qabeelu gadi dhiisin. Qabeelu gadi dhiisin. Alagaa fi sagantaan alagaa daangaa keenyarraa ala. Alagaa fi sagantaan alagaa daangaa keenyarraa ala. Alagaa fi sagantaan alagaa daangaa keenyarraa ala. Oromoo alaa olaayaan. Manaa walaa taasisa. Kadhataan nuyi taasisaa waaqa. Eebba booda walbaruun akka gosaatti gama lachuun taasifame. Namoonni gosa bakka bu'anii hirmaatan ol ka'uun wal baran. Warra Liiban. Warra Sooddoo. Baga nagaan. Bachoo. Baga nagaan dhufta.
salaale godina salaale akkuma walii galaattuu tuulamni garas jiru dhufanii jiranii nama bakka buufatanii. Aadaa. Obbo. Baga nagaan dhuftan. Baga nagaan. Arsii baga nagaan nu eegdan nuun jedhani. Warri jaanjillee immoo kaatanii baga nagaan dhuftan jettu akkuma walii galaatti maanguddoon warra afran qalloo isaanii wal barreechuudha baga nagaan dhuftan jettaniin. Walbaruu booda ibsi maalummaa walitti dhufuu guyyaa kanaatis ni taasifama. Wanni walitti dhufneef dhaloota tokko ta'ee Oromoo tokko ta'ee warra garaa afatee akka Oromummaa isaatti caayaa takka jalatti akka dur akka huboon qabbisanitti wal jala yaa'ee wajjiniin jiraachuu irratti hanqinni waan ture walitti garaa nagaatiin araaramnee nagaa wajjiniin jiraachuudhaaf dhufne walitti. Dhaloonni kun osoo sirni alagaa walitti hin alagoomsin dura warra mana tokkoo warra mala tokkoo warra sirna tokkoo ta'uu abbaa gadaa Arsii jechuunis abbaa Arsii jedhamuun kan beekaman akkanaan dubbatu. Abbaan kiyya bara 1924 gadaa hojjete. Jillee bicha nama 90 dhufee gadaa san keessa oolee jetti jaartu. Karaa baalliyoon yoo fudhatu cidha olii baasan. Cidhallee akka kaleessatti hojii deemu. Cidhas akka kaleessatti hojii dalagu. Sirnallee akka kaleessatti malli tokko jiruun tokko rabbi tokko nu haa taasisu. Walitti maramanii yaaddoo wal bahan dhibee bara hedduu turte waan nu gidduudhaa furteef umurii dheeraa jiraadhu jechuun abbaa gadaa Dagalee Abdiisaa eebbisan. Warra galmaa galateeffachuufis of hin qusanne. Isaan amma nu himan abbaa ta'an abboota keenya dhaqqaban abbaa nu ta'ani urmii isaarraa haa tursiisu nu Oromoo taane akka Oromootti waliin jiraattu eessumaa sobbaa ta'u kana hawwina namni tana hawwu na wajjiinu namni waan waliigala waltaha kana hawwu anuma wajjiinu dhiyoonamme namuuni hawwa wal gubbanna egaa hawwiisanii jiraat karaa hawwiisanii ittiin hundeemaan kaleessa Oromoon takka Boorana barreettu ilmaanaadhaatti haatillee takka abballee takka nama haadhaan tokko abbaan tokko ambeen dhabsiisee garagara ba'an barri ollola kanaa yoo himaniif waggaa 200 fi gara 40 akkas lakkoofsisaa jira. Eega hollole arsillee iballeen jiillee iballeen keessa mana tuulamaa keessa mana jiilleetti mana arsiitti lolli guddaa jira. Hollolaan dhaqee gaabbi arsii yoo gaabbu taa'ee mari'atee jaarsa itti erga. Qoraan harkaa fuudhee ulee harkaa fuudhee nama ja'a ergaa jedhee gaafa tokkocha nama ja'a erga. Guutuu arsii gosa 27 mari'atee arsiin ka gammoojjii ka magadaanu kana nama ja'a guyyaa tokko yoo namoonni ergaan kun lama hogolchu lama horbine ka gaafa duraa lachuu dhumte karaa gaara booraa kanaan gadduudanii araara sondhaa nagaya sondhaa of arsinni ergee ofin dhufuudhaan jaanuu guyyaa tokkocha fixa jaan guyyaa tokko dhumee jennaan galan erga galan amma dhumne maal taanaa jedhan hillola naga tokkon lola deebee gaabbe ammallee arsin kaajjeesaan garaa keen kaajjeesaan obboleessa keen harka bitaattu harka mirgaa dhaajir harka mirgaattu harka bitaa dhaajir noliin jiraatu qaban ammallee hin ergine maa ergina ree feshee tolii gale yoo tolii gale amma gosa shanii keessaa nama shanii ergan hadhalle ummannoosa keessaa mee atillee nama tokko keen jiliishallee nama tokko keen heexosallee nama tokko keen baadosaa keen dhabiinyaa keen jedhanii gosa kana shananii ammallee ergan gaafa kana karaa qoophatiin ergan guyyaa kana achiin erganii shananuu lama bakka fixanii lama dheettee arsisee dhukaatu dhumte dargaggeessi dhaqqabe addaan hafe ergaan hin citu wala jecha martooluma ajjeesa lolli guddaa keessa ture faajjii Oromoon kalee gaafa kurkudhagaa booraa diriqotaa roobaa midhaatti midhaasee diriirtu gaafa diriirsu faajjiin hin duutu aadaa Oromooti dubartiin ajjeesan aadaa Oromooti beera ulfaan ajjeesan aadaa Oromooti gadaa hambaan ajjeesan aadaa Oromooti maaliif waan nagaa cidhuuf waan nagaa diriirsuuf waan nagaa wal beeksisuuf uume jijjiirame aadaan Oromoo sirna Oromoo sirna fa'aa kaganna ta'ee roobu kabuna ta'ee caamu kadhantii ta'ee ilmatan sirna Oromoo yoo harkaa ol tareen fixata dhiiga dhiqatu malee ta'u namni dhiiga dhiqanne josaamaa duuba isaatti bada fiixatu hir'ataa deema akkan hir'annee faraara har'a dargaggeessi jiillee taa'ee laallatee sirna waaqeffataa keessatti abbaa gadaa kana rabbi ukkalee isinirraa fixa innaan tole jedhu nuu beekumsi ammallee beekumsi keessa naa diree
Oromoon tokkichuma kalees asillee bulu tokko achillee bulu tokko kalee gaafa baala buufataa odaa shananii qoodan arsii daariin laga hawaash ture asiin guttaa jara madhaqqabu aanan kun lachuu arsii ture kakaasellee inni ofii lafaan kaane kabiraatti duuba jira dhagaa yoo cabsan sunsuma amma hoteela kaawee dhagama tokkocha addaan cabsanii garagara godhanii eelee gubbarra kaayoo san baatti bira yoo ol dhabe nu baata ichoo nu dhabsiisu amma bagarat baliin nu deebisu wallu haa beesisu karabbi waliin nu deebise haa galatu wal jibbansi kennan wal dhiibuun kennan walirra ta'a arsii jiillee dorjidan falkan jedhan seenaa jaarsonni miti gurri akaakayyuu hiri jedhan waayoo san dhalatte tokko laala jechoo danda'a oo dorjidan halkan aduma jidantu karsichaatitti bofti lukan maran ima callisee arsich ofirraa dha'ee baasee ajjeesee dhaqqabe maana bira haftee jedhee jiillichi gaafate bofannan maramee jedhee maana attiin irree osan jennaan kanan maramisitti akkana jalaan tarree jedhee biyyaa kana jaalattu dhabsise walit deebi'uun kun gaafa nuyi mannagaa sodhadhanii ana ba'ee naan dhufuu eegalee dargaggeessi kun nama na ergee hoggaa lamadi sila dubbiinuu taati kaleessa hayyumee gadhu murattoo yoo loltee ajaayoo dheette laalaadhani laalaan kaleetu nu amansiisa akkasa dojen hoggaa lama jala harkisaa ture fixanii abbaan gadaa kun nawaamanii nama miidhanan 11 ta'uu itti bare gaafa duraachaa gaafa lammataa 3 nama 11 kana warra isaa hayyuu gamanallee gaafatan ta'anii erka isaanii deebi'e dubbiin takka taatee dhugaa kootti jedhan asii itti dhufe asallatti illee natti dhufan dhugaa ta'uu mirkaneessa eega dubbii walii gale maarree korma 11 bitaadhanii korma 11 bitan hin dhufe ila kuunoo korma 11 bite fixanii arsiisan araara sanyii bite Oromoo walii deebisuuf bite kabiteree jiille ati arsiin kuunoo arsiin naagee jedhanii galgala san korma qalli ka Oromoo lamaanii jennee tokkollee ita qalli ka sadaffallee amma qalame korma kana keessaa 8 kana gosti nagaa hanquftee lolatti arsii maraan loli arsii yoo san biyya kanaa loli arsiin gosa gara 845 kana keessa gosa 27 kana keessa nagaa farsooma halandee harka kaanii ati faajji nagaa citi nu araarsi dhaqii jedhanii namni ergan nama 11 ta'e 11 kana keessa gosa 8 ummannoosa jiliinshaa korminee hogolchoo haburaa heexosaa baadosaa fanii warra kana bilbileem gosa 8 ka amma isinii hime kana nagaa jiluun biyya kana waa gudda arsillee nu dhaqqabee kan dhufe asuma keessa jirti yoo inni marti bishaan hin dhudhu gariilee deeman cuubattiisan asuma keessa jira kaafetti oy 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 biyya too biyyoo nagaa biyya too biyyoo nagaa dhaamsa dhaloota egereetiif dhaamaniin immoo ilmaan booranaa bareentu jireenya waloo kan tokkummaa haqaa fi dhugaa irratti ijaarameen heera warra abbaa oromootiin caayaa tokko jalatti hawaasummaa fuudhaa heerumaan yookaan soddaa'eessumaan jireenyi milkii akka itti fuftuuf kaaya kaayatanii jiran. Dhugaa kana galchuun uumaa kana galchuun itti gammadamanni kennallee araarri hadharraa kan ta'e qaraaran haasaanii bichaa bareedaa araarri kagaraan araaraman kalee waa ol fuudhaa ture arsii toraa tokko taree fuudha malee irra taree fuudha malee jiilli arsii baay'ee fuudhaan ture akkasuma mire hin fuudhu faallaa ka ajjeesetu didaayi maali hin fuudha arsii taree fuudha durba hedduu amma naannoo keenya arsii kana keessa ammoo dolaa koofne kuman geessu ammallee hoo wal fuudhu walii dacha'u dhiiga walirraa dagaasu sanyii kee ofii tokko ta'u wajji jiraatu bal'innatu dhufu jaalalatu bal'atu wal qabatu bal'atu sirna kennan nu bal'atu uumaa kennan deebi kun gammachuu guddaa nu dhagaama katamaale amaara ta'e ka qaree araba ta'e Oromoo gadhiisa sirni keenya ka abbaati namni seena yoo gorgoome bilisoo waraana yoo gorgoome ollan namaa lole seenaan isaa yoo galtoo dirqama nama jedhan baajala buluu eega seenaa isaa balleessa seenaa ofii beekatu beekuu qabu Oromoo ta'uu qabnu of ta'uu qabnu warra seenaa keenya beekuu rabbi haa taasisu hawaa guddaa kabajaan isaan kabajan biyya keenya dhufan luka dhiqanii harka dhiqanii wajji nyaatanii yooma dhiqatu eegalan luka dhiqan san dubbii dhumte hadharraa eegaraara waliin fuudholirraa walii heerumsiisu soddaataa bobbaan takka obaan takka jiruun takka jireenyi takka Oromoon maal jedhe nama gadoo dammaawwanni gubaa fixxuufi addunyaarraa akka kinniisaa wal ammatee kataa'u jiru mi'a jaalalli akka kinniisaa haa ta'uu jedhe mi'aan akka dammaa haa ta'uu jedhe nama gadoo yaadate immoo akka ilkeen nama iddite sani safuun duuba isaa haa iddituu jedhe. Sagantaa kanarratti dhaloonni bara dheeraaf wallagatee ture korma tokko waliin qalatanii nyaachuun damma walitti biifanii wal eebbisan.
dhumarratti hirmaattonni sagantaa kana gammachuu akka qabanii fi hawwiin baroota dheeraa akka galma ga'ee Booranaa fi Bareentuun ilmaan Oromoo waan hunda waliin qaban ta'uu hojiidhaan ibsan. Hirmaattota sagantichaa gosoota Oromoo gama lamaaninuu dubbisne irraa miira itti dhaga'ame akka itti aanu kanaan isiniif dhiyeessineera. Ani maqaan kiyya Fantoo Boruu Hawaas. Fantaalirraa dhufne yaaminumaan bakka gaariitti nu yaaman sinna gaariitti waan gaarii dhageenye waan gammachuu dhageenye nu hunduu Oromoodha. Kaduruu wal lolu kaduruu wal jibu har'a waan gaarii kana dubbatee akkatti wal gammachiisee wal uwwisee qalee wal nyaachisee wajjin taphatu lapheen teenya nu gammadde. Gammachuu Gandoo jedhama. Sagantaa kana rabbumatu anallee fidee sagantaan kun durarraa jalqabee yaadamaa kan ture. Ani immoo ajaa biraatiif kadeemu kaleessa dhaga'ee yoo dhaga'u gammachuun natti dhagahame kan daarii hin qabne. Korjoo beenyatan jedha. Halloo kabitee irraa hin dhufe. Waan akaakayyuun keenya hojjete waan akaabileen keenya hojjete balleessa dur jiru. Ijoollee waaqeffataa kakaaftee abbaa gadaa dirasii nuuf fiddee warra miidhame nu hiyyeessanii itti dubbannee waan kana hin qajeelchina hin araaramna innee falamna innee falli keenya har'a ta'e. Maqaan kiyya Hussein Milkii jedhama. Gosti kiyyaan beentu Oromoo wanna dhugu yaadhaa asuma fide iddoo teennaaf iddoo obboleessa keenyaa Booranaa kan rakkoowwan kanaan dura akaakayyoota keenyaaf abaaboyyoota keenya dura jiru wanni akkanaa kana ijoolleen keenya warra Booranaa warra waaqeffataa waan kana kaasanii yaadatanii kalee wallaalli walitti kan buusisan namni biraa walitti buusisan adda akkamitti dhiqanneetiin waan kana keessaa baananii isaan nu dubbisanii jennaan nullee gammanne kanaan dura obboleeyyan nu ilmaan abbaa tokko dura garmalee wallolle jennee deddeebi'ee ummanni arsii gaafataa ture yoo san hin hubanne isaanis maaliif namni hunduu nama biraa jala waan jiru sodaasan waan qabaniif hin hubanne amma immoo ijoolleen amma lafaa dhufe dura rabbi isaan haa guddisu waan kana hubatanii obboleessa kennaan kalee walitti buunee ilmaan abbaa tokkotti wal dhabee dhiiga harka dhiigaa taanee kana dhiqannaanii kakaasan abbaa gadaa waamanii dhagalee abdii isaa waamanii rabbi isaan haa bulchu isaan dhufanii hedduu keenyaaf hedduu isaanii dhaabatanii sirna kana akka haala gaariin qopheessanii haadha walitti dhufnee daadhii walitti dhufnee wal dhungannee korma qalannee falannee jidduu keenya addarraa bahee wanni duraanii sun badee haadha obboleessaaf obboleessa taane. Isaan kiyya galoo korjooti baay'ee. Eegani keessa dabareetu jira. Kanaan dura manduggoos kan nutti himte baay'eetu jira. Hin dhageenye, hin lakkoofsannee, miidhamni majanna malee namni deemee kana kaasan jira. Daa'imman kun ofirraayis cubbuu haqanii ilmoo isaaniitiif illee akka cubbuu hin dabarre godhan ilmaan teenyatu. Manduggoo teenya irraa keenya san galmaan ta'uu danda'a. Ijoolleen tun kakaatee daa'imman keenya cubbuu kana of keessaa baasanii ulaganii nama guddaa ta'uu isaaniitiif sanan galateeffatu. Azmaach Muhammad Tufaa jedhama. Gofti kiyya humnannoosaa araara jidduu keenyaatiif tuulama arsiif tuulama jidduu araara kanaaf jedhamee sagantaa kana qabnee gosa keenya baafnee xiqqaa baafnee guddaa baafnee mari'achiifnee hamana jirus mari'achiifnee araara kana dhaquu keenya kanaaf dhufnee araara kana xumurree kun qabama waliin keessa jiru kana araara kana nu fidee araarri kun araara akka ta'u jennee itti uffannee itti tuufnee kanarra jirra. Maqaan kiyya Warjaa Luqat. Wanni har'a asitti walitti nu qabe araara ka'umsi waan kana jalqaba gara galmaatitti gaafa dhufu sagantaa galmatti baranne galma waaqeffataadha barnoota erga eegallee booda barnoota warra abbaa Oromoo kana keessatti qabxiilee hedduu jira san keessaa waan erbuu waan badii kana dura namni tokko gaa erbuu dalage abba torbii isaa keessatti keessa deemee sanyii isaa waan balleessuuf waan miidhuuf barnoota kana booda haala qabatama naannoo keenya jiru maaltu jira kan jedhu rakkina uummanni kun keessa jiru arginee maaltu waan kanaan nu ga'ee kan jedhu san barnoota sanii walitti fiduudhaan qorannaa eegu. Maqaan kiyya Lataa Dagaagaan jedhamaani Konyaa Dugdaati galma Malkaa Qoffeeti. Egaa sagantaa kanarratti akka waliigalaatti har'a gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Maaliif sagantaa hammana ga'u dhiibbaan garaagaraa osoo jiru wal hubannaan hawaasa gidduutti nuufi hawaasa gidduutti osoo jiru aadaa balleessituu yookaan immoo ilaalchi isaaniitiif ilaalchi keenya garaagarummaa qabaachuudhaan hanqinni garaagaraa nu gidduutti tureera. Yaa ta'u immoo waan hundaa obsaan bira dabarree abboonni keenya akka nu hubanne arginee nullee isaan hubachiisuudhaan waamnee mariisiisuudhaan nuti warra aadaa Oromoo deebisu malee warra aadaa Oromoo balleessuu miti warra aadaa Oromoo qocarsuu miti jechuudhaan manguddoo teenya kan jilleetillee walitti qabnee mariisifnee erga walii gallee booda manguddoo Arsii birallee deemuudhaan isaanillee mariisifnee xumurree sagantaa bareedaa har'aa kana xumuruu dandeenye jirraa jechuudha bifa kanaanii. Maqaan koo Ayyaanoo Botoroo Roobaan jedhama. Miseensa galma Malkaa Kormaati jechuudha Koonyaa Booratti. Akkuma beekamu guyyaan irraa kun guyyaa fayyina Arsii fi Tuulamaati. Guyyaa kana osoo hin gahin dura wanni akka guyyaa kana tolfannuuf nu kakaase abbaan keenya abbaan gadaa
galmoota kana isa babal'isee bakka kanaan ga'e galmoota ofii bare kanarra sosocho'aa ture jechuudha. Sochii abbaan gadaa godhaa tureeni. Nu birallee dhufe galmoota keenya laaluudhaaf jechuudha. Guyyaa sanirra haala as ture nu gaafachaa ture jechuudha. Gaafii inni nu gaafachaa ture san keessa nuyin kun arsii akka fuun arsiitti akka heerumsiif himaa fi turree dabreellee hammeenyi arsii fi warra jiillee yookaan tuulamaa kana gidduu jiru waan sila dhaaduudhaan balaaloodhaan dhaloota kanatti himamaa ture waan tureef hanga yoo guddannu nuyi kana arsii dhalootummaatti hin beeknu arsiin diinaa jechuudhaan abboonni keenya nu hubachiisaa turanii. Hawaas oolle maatii amma naaf dura dhufnu dhugaaseen wanni kun bakka gaaseen galma gaaseen eeggadde gaafa lammataa san galma ga'uu isaa beekan asan buree asan oolee gaafa sadaffaa amma aduu kamsaa deemuun tasfaan buree wanni kun bakka gibii dha'uu walitti dhugachuu garaa tokko godhu arsiin garaa tokko godhu xaatanii immoo wanna kana biraan geechanii har'a uummatatti ol nama kun gochan animmoo uummanni walitti makamanii gixxii addeechanaan sa'i rabbi gala naa ga'u ifaan jettichi abbaa gara fammadini ifaajjanii ilmaan ta'uu dura soo seeni amma dubbiin jecha dhugaa taate waaqatti illee lafatti illee mul'atti namatti illee mul'atti. Maqaan kiyya Addisuu Jomboolaan jedhama. Anuma dugdaa. Amma wanti kun baay'isee kan sirriitti nuu gale duraan diinni afaan keenya addaan gatee ofirra galagallee gaafa dhimmi kun qaata kun quuquyyamu. Har'a wanti kun walitti araaramee waaqni fi lafti walitti dhiyaate. Maqaan kiyya Hirkoo Bajigaati. Anamma gammachuun kun taarikan takkaan arginan argee abboonni keenya duraan dogoggoratti gizee san akaakileen keenya dogoggora kana hojjetanii umba kanaan tokkicha afaan tokko arsiin jechuun numa sitatii godhanii sitatiin sun har'a wanni kun burqee ijoolleen waaqeffataadhaa kun karoora kana baaftee abbaa gadaatiin mari'attee fala kana gootee umba kana damma walitti biifnee akkanatti araaramnee tokko ta'uun keenya badhaamitti sirriitti na gammachiisa. Abbaan gadaatillee waan kana qoffuree waggaa lama keessatti waan kana burqisiisanii dhugaan kun ba'ee gumaan kun ba'ee har'a tokko ta'uun keenya kun ana sirriitti na gammachiisa. Biyya too biyyoo nagaa biyya too biyyoo galanni isaa ta'u kan kanaan nu bahee har'a immoo alamii kana hunda dhala keenya aadaa keenya ka wajjin dhalanne hunda arsiis ka wajjin dhalanne biyya hundaa ka wajjin dhalanne ilma abbaa oromoo ka wajjin dhalanne kan kana har'a alamii kana wajjin agarsiisee waliin gahe kana galanni isaa ta'u. Maqaan kiyya Katareeloo jedhanii ganda aanaa Dugdaa ganda Dugdaa Baatuu jedhama. Keessattuu wanti adda ta'e guyyaa kalee fideen gaddaa gadhaa naamusa gaarii qabaachuutti nu yaamanii Oromoon kaleessa wal miidhee jira nu miidhee jirra hin fixanna jedhaniitiin asitti argamu gammachuun kana hin jedhamne waan nutti dhagameef gammachuu kee kanumaan jedha. Oromumti jiillee tunuu tabbeettee seenaa dheengadda abboonni dogoggorefit kunuu waan guddaa kunuu waan ulfa maaliif jiillee fi arsii callaa taatile nuu fi arsiin dheengadda aanan bantaallee warri daka jiru warri nuura warri gamaa heera wal nyaataane wal fixee wal ceesimne arsii waliin dubii wal fakkaattu naasa wal ceesimne nama wal fixee karra wal fixee ijoolleen baratte tun nu keessaa haxxee nu keessaa fixxee obboleessa taane dhiinaa walii dirmanne ilmaan haadhaa taanee wal amanne jechuudha. Soddaa taane eessuma taanee durii taane bonoomnu amma gara isaanii godaana isaan bonoo'an gara keenya godaana waggaa akkatti haasaan san teenya sana yaaddadha. Nuti bayaagala du'aa jiru uummata jiillee wajjin bayaagala du'aa jiru gofti keenya aburaaf jiille wal ollaa bobbaan keenya tokkocha malkaan keenya tokkocha godaansi keenya tokkocha abbootiin keenya yoo ijoollee xixiqqoo godaananii yaaga orofee yaaga warabboo qal'inaa kanneen bulanii wal daarii jirra amalallee wal beennaa bayaagalallee wal beennaa isa durirraa calqabame santuuyyuu ka uummata keenya gargar gate santuuyyuu ka uummata keenya wal dhabsiise santuuyyuu yoo nu dhalannurraa eegalee hagaan umriin kiyya amma gara 76 deemeera umrii kana guutuu wal dhabbiif walitti bu'iinsaaf balleessaa walirratti uumititu jidduu gosoota keenyaa kana jira jechuudha. Baay'inaan arsiin dubara jiillee hin fuudha. Jiillee immoo arsii hin fuudhu baay'inaan. Wal amananii soddaa ta'anii ilmi ol keessa dhalatee intalti ol keessa dhalattee qulqulluun ta'an. Amma dhaloonni lafaa dhufu kun dhaloonni amma jiru kun akkamitti kana yaadanii waan nuyiin isaan duraatu hin yaadanii gosa meeqa fidanii asitti ol ga'anii maqirratti ol ga'anii galma waaqeffataa kanatti sagantaa kana godhuun isaanii nama gammachiisa. Waan dur abbaan keenya hin beekne har'a ijoollee waaqeffataa kaaftee yaada dur hin beekamne
miidhaan keenya kanaan kararraa miidhamuu dandeenya. Kanaaf bayeessi keenya nuu ba'uu dide beekan keenya nuu ba'uu dide kanatu duuba jira jettee ijoollettu yaadatte abbaa gadaa dagalee abdiisaa kan jedhamu nuu fidde karasiin dhugaa bara beek har'a karaa ijoollee waaqeffataatiin nuu dhumuu danda'e. Damma walitti biifne kun warra taanee jirra. Oromummaan keenyallee kanan nu jaba. Ilma keenya nu duubatti hafu waan kana qabatee akka boru wal ammatee abbummaa ofii beekee oromummaa ofii beekee of beekee waan ofii ta'e abbaa ofii ta'e waan ofii akka fuuldura geejjeffatu kana tolitti nu fidee jechuu guddatu nutti dhaga. Ilmi keenya ilma jallaa keessaa karaa jallaa keessaa bahee karaa guddinaatti baanii jira. Cubbuu dhiqatanii jira. Kun haala guddaa gammachuu daangaa hin qabne nurratti dhaga'ama. Sagantaa isaanii yoo ilaallu haadha waan dhalannee mudhanne fakkaatu akka Oromootitti akka waan hadha dhaladhee mataa kiyyarraa yoo ilaale sagantaa akkana badhaa kana kan nama gammachiisu ka qeerroon seera kana qoratee irratti dhufe kun akka waan hadha dhaladheetti jiillee keessatti kun deemsifamu qeerroof qarreen kun kana hojjetee dhaloota duubaatiifis akka nuuf ta'u jedhee itti gammada guddise. Nullee nuun deemaa dhimma kana nu qoradhaadhe lafa nu kaa'ee waan san gaafachuu eegalle jechuudha. Hoggaa gaafannu manguddoota kan naannoo kana jiran kan Arsii jiran guutuu kan wanti jira hundumaayyuu namni itti rarramadamee bobbaan itti taa'amee gaafachaa turre yaada ka'umsaa arganne. Qorannaa kana gaduma fageessine irra deebinee manguddootatti bobba'aa turre. Walitti illee qabnee manguddoo dura gara manguddoo 200 oliitti kallattiin itti bobba'amee gaafatamee gaafii san keessatti gaafii lubbuun illee gaabbarraa yoo baate fayyaa taati waan ta'eef. Kanaan dura maatii tokko ta'ee osoo waliin jiru Arsii fi Jiillee walumaa galatti tuulamni kun waliin jiraachaa ture. Fuudhaa heerumaan jaalalli keessodhaan jiru wal jibbaa ture. Waasan laallee waan waggaa 240 oliiti guyyaa har'aa xumurree jechuudha wannan. Dhaloonni dhalootan balaaleffatu maaliif abboonni keenya kan warra kana balaaleffatan kan jiru qeeqat turree jechuudha odoo abbaan gadaa nuun kaasin hin durattu jechuudha. Saniif guyyaa sanirraa jalqabee of barbaaduudhaaf qoreelee teenyaa wajjiniin itti wal dubbifne adeemsa wal dubbisuu kanaan walitti dhufnee marii gaggeessinee jechuudha. Yoo xiqqaate erga waan kana ol kaafne gara waggaa lamaa jala hiikaa jechuudha. Guyyaa sanirraa jalqabee manguddoo keenyatti bobbaan akkamiin akka godhamuu qabu waan kana sochoosuudhaaf immoo ijaaramni akkamii akka nu barbaachisu irra waliin mari'annee qoreelee teenyaa wajjin manguddoo biyyaa kan oduu biraa qaban maaltu ture nuuf warra kana gidduu kan joosan oduu funaanaa turre jechuudha. Arsiin qaleen wajjin nyaachuun kan qala nyaachuun kan isaan qala nyaarra wajjin nyaachuun qarsin feechaa kaate ka'uun ishiidhaa beekamaa ta'e. Dhalaati namni akka of durallee burjaachuun akka gaarii ta'u waan kana uumanii ani har'a waan kana argu bataan itti na gammachiise waan wal bira nu jiraachisu. Nageenyi gaa biyya fata ammeenyi lafa dhiphisa nageenyi waan gaarii waan badduu eengatti hojjenne san ijoolleen barattu keessaa fi waan illee akka yambari hoo namni wal jaalatu hoo firri wal beeku hoo lammii wal beeku azalli waan nu uume kunillee hin dhufu jedha biyya namni wal jaalatu biyya namni wal beeku biyya namni wal fedhu jinnini isheentu abriin du'aatis isheentu manguddoo irraa dhageenyi ofillee garra jaalala waan dhiyeessuuf jibbasa waan fageessuuf kana ta'a intala walii kennu walii dhufanii wajjin nyaachuun jaalala gosa hin qabne qabaa jira. Balleessi duuba jiru guddina namaan kennu ilmi namaan bahu intalti namaan baatu har'aa achitti egaa kun nurraa dhume ilmi illee nuuf ba'a intalti illee nuuf ba'a bayeessi keenya nuuf ba'a kana balleessa ofirraa dhibne waan jedhuun itti gammannee jirra. Sirni kuni osoo beellamni badhatee Arsii muluun baay'atee itti bahe kana caalaa bareeduu danda'a. Ammallee immoo Arsii kaafillee bakka tokkotti ol geenne waan amma asitti argine kana walii dabarsine kan maan dhufe kun immoo bakka bu'aa Arsii ta'ee Arsiin baay'eetu dhufe gosa keessaan dhufin hin qabu. Nama lakkoofsa xiqqaatiin itti bahee kaas jiru wanni adda hojjetamee jedhe kun keessum waan namatti tolutu hojjetama. Ani na gammachiise gara kiyyaa jechuudha. Qeerroo yookaan warra lafaa dhufu ka waaqeffataa araara gosa lamaanii gosa gamaa gamana jahan jiilleetii fi Arsiin garaan isaanii qulqulluu akka ta'u daadhii walitti biifee gadoo akka hin qaban yaada akkanaa kana burqisiisanii wanna bareedaa kana godhuu isaaniitiif likkii malee na gammachiisa. Ka duuba jiru kanarraa hubatee akka nu dagaagu haga akka abaabee keenyaatitti akka umrii isaanii rabbi dheeressee ta'uu qaba. Waa isaan dalaganii jedhan kana faanaa bu'uu kennallee abdii haa fudhatanii abdii qabna jechuudha. Gammachuu likkii hin qabne gammanne gammachuu hagana hin jenne gammanne. Kana dura akka waliigalaatti uummanni waan garaagaraa yaalaa turte manguddoonni illee waa beekaa Oromoo kan jedhu hunduu karaa hundaa yaalaa ture wanni uummata Oromoodhaa walitti fidee ammaa ofirii kana nu agarsiisu jiru. Of ta'uu waan ta'eef ofuma ta'uutu dhaloota kanaa ta'a. Uummanni Oromoo kamuu maatiin abbaa tokkoo Boorana Abbaareentudha warri kuni. Oromoon tokko jechaa tanaan dura afaan hin dubbanne malee keessodhaa garaadhaan qabnu ammaan booda tokko taanee walitti fayyinee fuudhaa heerumaa wal keessa jira jaalalaa wal keessa jirra tokko taanee galmallee yaa ijaarrannu waliin haa bobbaanu waliin haa mari'annu yaada jedhuun qaba. Wanni kana booda argannu gaa dhaloonni kun armaan dura dhalootummaatti wal wallaaluudhaan wal hammeesse hammeenyi guddoon walitti soddoomee intala walirraa fuudhee walitti kennachuun hin turre ammaan tana kallattii abbaan gadaa nuu kaa'in waluu fuudhuu eegalle nullee itti kennannee isaanillee nurraa fuudhanii fayyaadhaan dhalootummaa keenya dura
kennee fi waliin bobbaafannee waliin akka galfachuu dandeenya. Nagaadhaan akka wal keessa jiraachuu dandeenya. Ammeenyi armaan duraa sun guyyaa irraa kanarraa dhaabbate dhaloonni kun fayyaadha walii keenyaaf bakka qabaannee nagaadhaan wal wajjin bobbaanee gallaa. Biyya Toobiyoo nagaa biyya Toobiyoo nagaa